Poolisiin dubartii deessee ciistuu dirqiidhaan gudeedee hidhaa waggaa 10 adabamee jira. Deessuu yakki kun irratti raawwatamee reefu deessee ji'a 3 guutti. Himatamaa yakka kana raawwatee namni Taamiraat Zallaqee Ruufoo jedhamu ammoo poolisii farra riphee lolaati. Yakkamaan kun aanaa Bulee Horaa ganda Qilleensoo Rassaa keessatti deessuu ji'a 3 irratti gaafa guyyaa 14 baatii 10 bara 2017 halkan keessa sa'aatii 5tti mana jireenyaa isaanii balbala dhiitee seenuun fedha isheetiin alam dirqisiisee wal qunnamtii saalaa raawwate jedhama. Haaluma kanaan manni murtii aanichaa himannaa baalangaa aanaa Bulee Horaa hordofuun himatamaa seeraa yakka Riippaabilika Diimokiraatawaa Federaalawaa Itoophiyaa bara 1996 keewwata 620 muraasa akka bira darbuun yakka gudeeddii raawwate hordofee hidhaa cimaa waggaa 10 adabee jira. Poolisii wabii nagaa lammiilee eeguuf bahem gaafa gochaa cigaasisaa akkasii raawwatu arguun miira namaafuu hin tolum. Odeeffannoo kan arganne koominikeeshinii aanaa Bulee Horaarraayi. Odeeffannoo gara biraatiin barataa baay'ee namoota hedduu marare tokkotu ture. Barataan kun barattoota barana kutaa 12 qormaata biyyoolessaa fudhatan keessaa dhugumatti waan nama ajaa'ibsiisu. Barataan kun baay'ee akka nama mararam Nu'umaan Mahammad jedhama. Dhalootaan Harargee Bahaa Qarsaadha. Nu'umaan qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qabxii 299.97 fide. Qabxiin seensa yuunivarsiitii nama galchitu 300 yeroo taatu 0.03 qofaan carraa yuunivarsiitii seenuu dhabuu isaatu akkaan nama gaddisiisa. Ministeerri barnootaa qabxii barataa kana irra deebi'ee osoo ilaalee fooyyesseef yaada jedhuun qabam. Yeroo barataan bifa kanaan kufuum hedduu nama mararam. Namoonni gariin qabxiin barataa kana osoonii fi raawundi godhamee yookiin siqfamee 300 waan guutuuf barataan kun darbuu qabaa jedhu. Isinoo mee maal jettu isiniin jennam? Barataan kun yeroonii fi kufaatiin kun itti dhagahamu mirri kufaatii isaa barattoota kaaniin adda taha jechuudha. Sababnis osoo akkuma uummata kaanii qabxii gadaanaa fiduudhaan kufee maaliin qaba jechuudhaan qalbii isaa caba. Namoonni kufaatii keessatti yeroonii fi qabxiin isaanii akkaan gadi bu'u namoota qabxiin isaanii bakka silaa darban bira ga'ee kufe caalaa qalbiin isaanii fayyaa qabu jedhama. Saayikooloojikaalii namni kun dhugumatti miira cabaa fi qalbiin isaadhaa hedduu isa dhukkubuutu itti dhagahama. Kanaaf silaa nama kana akka inni darbu godhamee moraaliin isaadhaa fayyifamee waan gaariidha jennam. Inshaallah wanti kun osoo sirreeffame akkam jettu jennam. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Gadda onnee nama cabsu obboleettii teenya tan suuraa irratti agartan tana maqaan isii Sumayyaa Naasir jedhamti. Quraana Rabbii qomatti haffazuudhaan markaza Tawbaa magaalaa Ciroo irraa marsaa 5ffaa eebbifamtee turte. Ganama har'aan tanaa sa'aatii 12 irratti gama fuula Rabbii deemte. Obboleettiin teenya Sumayyaa Naasir Rabbiin rahmata haa godhuuf abbaa mana isii, haadhaa fi abbaa isii, maatii isii fi maatii markaza Tawbaa dabalatee hunduma keenyaafuu Rabbiin obsanuuf haa kennu. Namni hundinuu du'aa'ii godhaaf. Allahumma ighfir lahaa warhamhaa wa'aafiihaa wa'fu anhaa.